dhiira biraa waliin bakka bashannanaa hadiiqaa hoteela yookaan maxaama deemu jirta. Dhimma biraatti bis wal arguu hin danda'an osoo jaalalan. Atiin tun jaartii namaati dhimmummaan ati dhiira biraa wajjin qabdu jiraata. Atuma fedha obboleessa kiyyataa fedha isuma kiyyataa fedha maaliif bahe? Dhagaisiif hima. Mucaa gaafadheen jira akka dhimmaati wajji sababa kan keeter sababa waan si jaalatu jechuun Mustafa kun si jarmuja. Kana booda akkamitti obboleessi dhimma sanii sinna qoon jabarat. Nana akkamitti illee isaa biyya mucaa kana wajjin yaanne wajji miidhama isaan barbaadu walumaa galatti. Maashaallah miidhama isaan barbaadu obboleettii kan nufi barbaadu lakkee. Jaartii sanii fi badala jaartii san sirreeffadhu akkaataan singitu kan akkanaan jettee gorsuu qabdu moo? Ati nama sirraa akka nuti dhuftee hiikita obboleettiin si buuseetta. Ati ban nama sirraa nama sirraa osoo ta'e inni sirreessa. Mustafa teetiti waliin buli giraama wayin jaartii teeti. Yoo inni kun dhamayee si wajjin ati akka feete goote. Osoo inni mana jiru osoo inni abbaan manaa kan kee jiru. Ira biraa fidatte kana booda akkama maaltu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taata keenya kan nagaa geessanii baga jiraatan geessanii kan akkasuma dokta nageessanii taatoo siin chaatu. Deemnee dhufnee siin jirra. Wanti min araan tanaasitti argamee jechuudha. Kophaa kan ka'e kamitti Mustafa daba somsuman hojii gira maal asii goota kophaa kan ka'e. Mana jechuun keessaan malu onneen kophaa keessatti argame. Dursaadhaan bultaadhaan asii yaamee jira. Dhimma wayiitiif jechuudha. La'annoo akkuma siin gartanii daraartuu garuu akka inni naaf Mustafaan adda baanu barbaade jechuudha. Waa meeqa wajjin jira buleessiyaan sifannaa Mustafaadhaan daraartuu himaa daraartuu hojii jiraata akka nagaan jiraattuu fi obboleettii asii hannaa jechuu jiran jechuudha. Dhimma inni narraa qabu haa hin beekne faasilaa innis bultiitti yalaaquu barbaadu jechuudha. Maaliif gizeen keessatti ilaalu maal na fakkaata akka isaaf abdii isaanii waliin dalagachuu jiranii gartee meeqa isaaf abdii isaanii harka isaa qaban. Maaliif abdii isaanis kophaa bultiif yalaaqa waan gaafa ijoollummaatiif jechuudha. Badala silaana cinaa dhaabbatee abdii isaa dhorkuu dandeenyu waamuma abdii isaa hin jiru innis dhufee jira jechuudha. Daraartuu hiikoo qabda daraartuun adda ba'uu qabda. Daraartuudhaa wajjii kamii jiraattaa biraas fuusaa buleessiyaan si fuusisaa hojii jechuudha. Akkuma beeytanii saniif ammaa siyyaamee waan manirraa barbaadu naa himin jaanii laannoo duraan kabaja Mustafaati jeetu nusu jira maaliif saayiba Mustafaati. Yani maayira dhaabbadheetiin isa dubbisaa isatti onni jaajjeetiin beekaat laaleet macallisu jira jechuudha waan inni jiru hunda kan hin beeku saniif narraa siyyaamee uummanni narraa barbaadu saniin gaafadha. Sanumaafuu fulmuka tahaa isin duratti hin gaafadha jechuudha. Gobbu keenya hanga dhumatti hin faana turaan isin jaa waan deebisaan hin adeemsu hin beekne jechuudha. Sanumaafuu baan. Maal ta'u? Maal salaama madidda. Salaamata madidda. Salaamata moo? Waan si galaa qabuun barbaadin hin fira. Waan si galaa qabuun barbaadin. Waalaikum salam tarabbi waalaikum salam tinjam nagaa fayyaa kiyya. Sila alhamdulillah nagaa fayyaadha bas. Wanti narrasa siyaamee jechuudha. Maal sila nagmarra? Tokkoffaadha ati saayiba Mustafaati jeetitiin sirraa callisu jira waan ati dalagaa jirtu hunda kanumaan beekusan. بس يعني خبجة فرا ولا الفكرة سقطت يجولا يعني إفنان لا عندي درا ما لنا رابر بعد حلو أنا فاتي مال ولك كم ما جارتي بوليس سايبا كي هذا مال أيوة سنما وما ولك مسنين بربادة فداونو برو فدغاني أنا أقول إني ركون جرت مالي وأنت نجا لي تمام واني كده واي أبدي ساتس خسرني في سنتات موامع قول الله تيجو تكو باك بلتي في الله تورا خنهم دوجت كنيم بيهاك كسي بس مال ما يسنا كمال ما في يمكن نسخرة تقطع كرتمي سايب مساتي في يده أو ديت من أسيجورا مكناني ترارتو هي خبرات سبوسة بلتي أن سيخنا ويتم مكنان مال سببني مال سببنا ده سين نام ده كان أنا قاعد كده كان ما برو برباد يعني ما يفكرنا في مستفان الدبان بربادت أتين برا ليكون ستة من ترى أتنا ما بيكيس راوند سيجله ها أتنا ما بيكيس راوند إيه أنا أبو يوني سرو سني فبلادي تنتهي هندا كايو أتيلي دمار مجان دوكا وانا ما كده إيه دوس ما تسنك
ما تسنقا دم بلتي تانيا ati kau yang nama kami sih udah bingung lah udah aja gara galceno beka beralal ya itu awalnya sih dia cuma baru aja sama saya terlihat marat tuh lihat ada jarti saya berkiati wah sih dia cuma baru wah nanya cuma berbad Mustafa dan dia itu khiniat tanimah Mali iki amma sinjira negati ati jechuun sirraa udide dhiira isarra dhiira biraa fidatte igale irraa taa'ii sinjire sittillee men ture bodur gitte dalan dhiira lama erumti mo maali yani biyya keessatti dubartiin dhiira lama erumti baro soor bujiru isa akka meeshatti agarte amma kun meeshaa jennu bakka kana keette deemtee ati deebitee fuudhin namni fuudhu jira injiru Mustafa ati akka nama meeshaa ta'e mana keette isa mana keessa dhiiste dhiira biraa waliin bakka bashannanaa hadiiqaa hoteela kan matama deemu jirta dhimma biraatti solar kun dandawan osoo jaalalan atiin sun jaarti namaati dhimmummaan ati dhiira biraa wajjin qabdu jiraasa jiraatu bafa dobbales khiyata fada ismu khiyata fada mucaa gaafadheen jira akka dhimmaati wajji sawaa kan keeter sawaa waan si jaalatu jechuun musafa kun si jarnja kana booda akkamitti obboleessi dhimma sanii sinna qoon jabarat nana akkamitti nana isaa bagi yaar mucaa kana wajjin yaanne wajji miidhama isaan barbaadu wal magalasi mashallah biina basaan barbaadu obboleessi kan nufi barbaadu lakkee jaartii sanii badala jaartii san sirreeffadhu akkaataan sinitti kan akkanaa jettee gorsuu qabdu moo ati nama sirraa akka nuti dhuftee hiikita obboleessi ansi fuuseetta ati ban nama sirraa osoo ta'e inni Mustafa teetiti waliin buli giraama wayin jaartii teeti yoo inni kun dhamayee si wajjin ati akka feete goote osoo inni mana jiru osoo inni abbaan manaa kan kee jiru dhiira biraa fidatte kana booda akkama maaltu dhufa dhimma sanii silleen na quba ayyam mana on ta'e maan nagaawachuu nama maal na raafatu waan na raafatu san anaaf siimi natti himadhu Mustafa son kai anatti himadhu silla dhimma kiyya seentee hirtaami sababuma dhimma kiyya seenteef saniin baruu barbaadanis sababni dhimma kan kee seeneef amma durallee sitti himee ture mucaan gaafii quufaa qabdu si gaafadde deebisaa quufaa qabdu naa deebisi kanaa deddeemtee maarra sitti himee narraa fudhatu baattee sifin deebisaara na dhageeffadhu durallee sitti himee ture namaa fi nama waliif ficcisiisinii jedhee amma dura si himeen ture yoo yaadatte garuu ati nama dhaga'u odoo an sitti himu Mustafaa tumsiisan sunillee sansumaa tumsiisanuu sumaa baasa malee akkanuma akka hin baanu kun hin saa nama ciitii kan kee maa Mustafatti hime maa Mustafaan sirra beekedhaa miti wanti jedhaa jirtu eegaa wanti biraan jiru sen ciitiitiyya amma Mustafaa dhaga'i amma Mustafaa dhoysee akka meeshaan mana kaa'ee dhiira biraa wajjin akka fedhe ta'a karoorri kan keessanii amma immoo karoorri kan keessan si harkaa baanan laa sanii miti obboleetitiyyaa si hoosisaa saniititu sin argisiise malee anu si dubbisuu dhiisi harariyyoon si harkaa sin salaam bas maaltu si naqaa sanuma malee ani obboleetiti miti inni obboleessi fedhi saayibummaa maashaallah dhiirti biraa kaati jala deemu dhiirti biraa kaati jala deemtu isa jeessu qaba isa waraanu qaba argee osoo argummoo callisuu hin danda'u leeshu waraanu yoo wayina hin jaalate hojii deemu jira kana booda akkam godha ajjeesisee dantaaf kana jaalate dantaaf na jaalate nannaqu ammi shi ana jaalate isa kana hojii deemu jiru naa isa jaalate ni beekta akkaan isa jaalallu jaalannaan umar jala deddeemaa harta gizee kaan maxaama kana booda akkam haa godhu feetu ilmi namaa hin jaalattu mi gizee takka ittiin ta'e yeroo takka wal agartan maal si abdiisaa walii gale moo maal abdiisaan inni hojjechaa jiru akkuma bultiin jaalaa qabdu faattis wanni hojjechaa jirtu waanuma akkuma bultiin akka jaalaa bultiin tantee laa qabne barbaaddame yeroo takka wal agartee mucaa sanii hin jaalattu odoo hin jaalattu ta'e yeroo takka wal agartee lammatamaa itti deebi'a sadaffaa uumaa agartu dantuma kiyyaatti na deebisare dantaan kan kee kan maree wanti jiru kanuma barkeetti jiru ati dantaa kan keetu yeroo lama sadi namni dhimma namarraa hin qabne yeroo takka yoo wal arge sambiraan taree lama laa sammalatti waan hin beeynu majaan waan hin beeyne takka akkasitti keetan falimetti ittiin seenin damaam waan takka dura namni kana waan argite yoo argite tamaam waliin nu argiteemi waan nuti waliin haason waan waliin jennu osoo hin dhageen osoo addan baafate walumaan nu argiteef isa wal jaalatan jettee dubbii xarafa qabdan caayi. Bara waan isin agartan arguu dhageeffachuu qofaa miti jechuudha. Waan isin haasa'u jirtan mushi dhageeffachuu qofaa miti viidiyoo daqiiqaa meeqa waraabee isin raaga kana agartan. Anaa miti hordoftoonni dhagaa jiru waan isin dhimma isin waliin qabdan si galan. Duba wal jaalanna siifin du'aan ishee jiraani. Siifin du'aa nama simaa yoo akka na shakkisiisutti namummaa Mustafaa akka tuuman goosisee si mataa kan keessa. Wanti si qullisiisuu leen jiru dhugaan jirtu tanu.
Jaalatin fudhatta jibbituu geessu. Dhugaan jirtu kanuma. Dhugaa quufaa dubba dure ati bara amma dubbii cinaa dubbii jirta malee waa'ee kana hundaa'u keessa quban qabdu. Atama walumaa galatti ani dalagaan qaba. Wanti ati na yaamte himaa inni ajaa tante biraa qabdaa wanni na wajjin haasoftu ni jira. Wanti biraa jechuudha. Ala naga fudhu bulchaa hin. Gizee obboleettii teetiin obboleettii aan sii kanneettuun kana maal obboleettiin ta'e haftuudha moo dhiira dhabde moo jaartii qabuuf barbaaddu yaani haa dhiira. Dhageessa daraartu. Obboleettiin tante obboleettiin tiyya. Nama dhabdee sillee miti. Obboleettiin tiyya immoo nama afaan kan keetirraallee dubbatu malu miti. Afaan keetii obboleettii tante jechi jedhu. Durgitti obboleettitti qaadamaa barbaada. Isumaa haftuudha hojjetuudha malee. Obboleettii tiyya na dhagaye. Asi kabajas. Haasaa hin taane waan hin taane. Kabajaan teekallee alaa jiru. Mustafa wajjin yaadne hojii dhumine. Obboleettii tiyya kennu waan kana olitu yooniin godhee waan sida kan qabu si galame. Obboleettiin tiyya immoo bara jaa'ibna taate. Afaan kan keetii. Waa'ee si dubbattuun si galame. Kanaafuu ansi kabajaa ammallee akka waan kabajaan teefumaan bisa dhageeffadhu. Waan badaa afaan na baasu biyyaalii wal magaalaa. Waan badaa maaliif atu duraanuu bodoomtee haasawaa namaa dhageesse waan namni siin jiru dhageesse dhuftee bultii tanyalaa hojjetta. Dhugaatti sila hajjiin meeqa sii hanne. Hajji waan masruufaa dhabdes wallaahi akka obboleetummaatti dhuftee daraartu waan akkanaatti naangettas waan akkanaan hojjenne anoo siifiin kan nan gafeete Raayisirraa waan masruufaa eeggatanii. Amma taasaa kee fidhatee badal bultii namaa laayitu irra yaani. Bultii tante bulchaan itti kalaaqu jiru bultii tante si mataa kan keetu laaqa. Wallaahi mataa kan keetu laaqa jira malee wanta bultii tante. Amma masiifi amma laala waan meeqa shakku jira abdiisaas hajjis haasawuma hajjiitti isin lachutu haasoo jirtan waan biraa amma osoo ati kun kabajaan dhiira biraa jala deemuu diddee sa'a kana jala kabajaan akka niitiin namaa ta'etutti teette wanti ani as jidduu kana barbaadu wanti ani jidduu kana barbaadu jiru si galaan garuu ati nama taa'us miti nama taa'uuf deemus miti dhiira lakkawuu eegaltee sanii yaani siin fudhatamu tokkochi siin fudhatamu si galaan. Lees manni fudhatamne maal. Kanaafuu kan akka meeshaa mana keettee dhiira biraa jala guyyaa oolte kan baay'ee maan faana kanaaf. Kana siin jeenjee barnaa makaayoo dhugaan natti himtees rakkina maal qaba. Dhugaa walitti himuun barra wanti miti ana amma. Sidattee jirta haasaa kee kasilaa si haasa'uuf si barbaachisa. Maal nama si ergisanis ni beeka duraanuu shakkutti hin jira bas amma eega daraartuu hiikiyattee ni gartee. Barraa dhibbattee addanaa baate. Namni erge takka hin jiru. Ammataa kiyyaan ala jecha namaatiin. Anaa miti namni sabduu. Namni sabduu anaa miti yaa. Walumaa galatti namni erge takka hin jiru garuu immoo amma booda deebitee waa'ee obboleettii kiyyaa afaan keetirraa akkas hin baane. Obboleettan ta'ee bakka dhabde takka abdiis maaf kanneen takka dhiira naatti barbaadu. Allah naatti barbaadu. Waa'ee obboleettii kiyyaa naaf si gadi. Yoo dhiiratti dhabde rakkoon nama afaan keetirraa haasawu miti. Ayi. Anaa si kabajee si dhufetu. Yoo bakka dhabde haaduma shaaraatiin anti foofisa.